baraan jiraata. Har'as immoo biyya keenya fayyisuu kan danda'u, jireenya keenya fayyisuu kan danda'u, furmaanni saba keenyaa, furmaanni biyya keenyaa, furmaanni rakkoo keenyaa maaliin yoo jettanii Kiristoos Yesuus kana duwwaadha. Isarraa ammoo furmaataa fi gargaarsa argachuun maaltu nu barbaachisa yoo jettanii gara isaatti deebuudha, dhugaaf hafuuraan gara isaatti deebuudha. Jireenya keenyaan isatti deebuudha. Yaada keenyaan isatti deebuudha. Hojii keenyaan isatti deebuudha. Wanta inni dhiisaa jedhe dhiisuudha. Cubburraa adda bahuudha. Firummaa cubbuu wajjin qabnu diiguudha. Waan biraa miti. Gara Waaqayyootti deebuu jechaan firummaa Waaqayyoo wajjin kaleessa qabnu sana deebisnee ijaarree firummaa cubbuu wajjin ijaarranne sana immoo diiguu jechuudha. Cubbuutti firoomaa Waaqayyoottis firoomuun hin danda'amu. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo nama godhaadha sagalee Waaqayyoo. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo nama godhaa jira. Isa kanaaf nuti isa kaleessa biyya lafaatti michinee Kiristoositti immoo diina taane sana. Isa sarraa galagalle sana hunduma isaatiif gaabbinee gara isaatti yoo deebine Waaqayyo dhugaadhumaan gara keenyatti deebi'a. Kadhannaa keenya sin nagaa. Waaqayyo kadhannaa keenya ofirraa hin deebisu. Yoo akkas ta'uu baate garuu Waaqayyo gooftaan hammayyuu nyaara nutti guura. Gara keenyatti hin deebi'u. Yoo nuti deebi'uu baanne nutti deebi'are. Yoo nuti fayyuu baanne dirqamaan nu fayyisu Waaqayyo. Waaqayyo nama hundumaa fedha bilisaa akka kenne hundi keessan hin beektu. Baay'een keessan tajaajiltoota. Baay'een keessan abbootii hafuuraati warra as keessa jirtan. Akkasumas immoo miseensonni waldaa kiristaanaa sagalee sheer ta'e sin bira ga'u hundumti keessan iyyuu hin beektu. Amma waa'ee sagalee Waaqayyo namni hin beekne hin jiru. Itti jiraachuu dadhabne rakkoon keenya inni guddaan malee. Ittiin jireenya keenya fayyisuu dadhabne. Afaaniin dubbachuun salphaadha. Lallabne lallabuu gooftaan ulfina guddaa argatu hin faarfanna. Irra gubbaadhaan guutuudha. Wanti nutti irratti hin jiru garuu keessa keenyatu duwwaa ta'e. Keessa keenyatu onaa ta'e. Kiristoos keessa keenya ilaalu nutti gammaduu dadhabe. Jireenya keenyaaf deddeebii keenyatu Waaqayyoon gammachiisuu fi Waaqayyoon garaa ciibsuu dadhabe. Isa kanaafi yoo nuti fayyuu barbaannedha Waaqayyo gooftaan kan nu fayyisu malee humnaan nu fayyisu Waaqayyo. Humnaan nu fayyisu. Fedha bilisaan jira waan ta'eef namni kamuu fedha bilisaa qaba. Abbaan fayyuu barbaadeen fayya, abbaan fayyuu barbaanne inni kuni mirga Waaqayyo dhala namaatiif kennedha. Jalqabee Addaamii fi waan irraa jalqabee Waaqayyo mirga bilisaan dhala namaatiif kenne. Dirqamsiisaa yookiis immoo garboomsaa miti Waaqayyo. Namni kamuu fedha bilisaa qaba Waaqayyo biratti. Abbaan baduu barbaadeen bada, abbaan jiraachuu barbaadeen immoo hin jiraatu. Abbaan salphina barbaade salphina isaa dhaqa, abbaan ulfina barbaade immoo ulfinatti jiraata Waaqayyo wajjin. Isa kanaafi gara isaatti deebuun keenya dhugaa fi hafuuraan ta'uu qaba. Waan inni hin jaalanne keessaa bahuudhaaf jireenya keenya qopheessuu qabna, yaada keenya qopheessuu qabna. Gaafa sana Waaqayyoon hin arginu. Yesuus keenya bara baraan jiraataadha. Koottaa Waaqayyoon beekuudhaaf hin namaanaa sabni Israa'el. Koottaa maal goona Waaqayyo beekuudhaaf hin namaan. As ba'uunsaa immoo akka barii lafaati. Bariin lafaa dirqama dhufa. Amma akka barbaadetti yoo dukkan isaa yoo hamaa ta'e bariin lafaa hin oolu. Akkuma barii lafaa sana dhufuunsaa hin oolu. Ifa arguun keenya hin oolu. Jedhaniitu dubbatu. Garuu immoo amma dubbatan kana ga'oo jettan lakki. Amma dubbatan kana hin ga'an. Afaaniin dubbatu malee garaan isaanii Waaqayyo bira hin jiru. Rukutamuu isaaniif sababa kan ta'e jireenya isaanii mataa isaati. Arrayyuu immoo isuma isaan rukuchiisu keessa jiru. Isa keessaa iyyuu hin baane. Yesuus keenya bara baraan jiraata. Isa kanaaf nutis immoo dukkana keessa dhaabannee waa ifaa isa dhiifneetu gara ifaa sanatti baana. Jireenya keenya qabannee, lubbuu keenya qabannee, saba keenya qabannee gara ifa sanaatti baana. Wanta Waaqayyo gooftaan jaallatu sana barbaanna. Waaqayyoon beekuudhaaf dhamaana joo. Waaqayyoon beekuudhaaf dhamaana. Warra isa beekanitti gammada Waaqayyo. Warra ulfina isaa beekan, warra guddummaa isaa beekan, warra araara isaa beekan, warra gaarummaa isaa beekan, warra fayyina isaanii beekan, warra akkamitti akka Kiristoos kun isaan jaallate beekanitti gammada Waaqayyo. Nutarra doo beeknu wallaalle jaalala guddaa Waaqayyo gooftaan nu jaallate. Jaallatee gara biyya lafaa dhufee garbummaa cubbuu jalaa, garbummaa du'aa jalaa gara jireenya bara baraatti nu waamnu. Nuti garuu kana daganneetu har'as garaasaa gaddisiisaa fi garaasaa madeessaa jirra. Isa kanaafi aarsaa caala kan Waaqayyoon gammachiisu, lallabuu keenya caala, faarfachuu keenya caala isa beekuudha. Isa beekuudha. Fedha Waaqayyoo beekuudha. Baroota keessatti fedha Waaqayyoo beekuudha. Fedha keenya duwwaa barbaaduu miti. Waan ofi jaallanne duwwaa duuka fiiguu miti. Jaalala Waaqayyoo baruudha. Fedha Waaqayyoo beekuudha. Waaqayyo maal jaallata? Maal immoo hin jaallatu? Maaltu Waaqayyoon gammachiisa? Maaltu immoo Waaqayyoon hin gammachiisu? Karaa isa kamtu fuula Waaqayyootti sirriidha. Karaa isa kamtu immoo fuula Waaqayyootti hamaadha. Waaqayyo maal narraa barbaada? Ofii Waaqayyo irraa waa barbaaduu duwwaa miti. Nutammoo waan baay'ee Waaqayyo irraa barbaadna, waan gaggaarii baay'ee. Garuu immoo Waaqayyo maal nurraa barbaada jennee madaaluu hin dandeenyu yoo ta'e, isa ofii keenya Waaqayyo irraa barbaadnu sana argachuu hin dandeenyu, kisaaraa nu jalaa ta'a. Isa ofii barbaadne sana argachuu wanti dursu maal inni isa Waaqayyo gooftaan nurraa barbaade sana raawwachuudha.
raawwachuuf immoo inni dursumaan yoo jettanii fedha waaqayyoo sana beekuudha. Jaalala waaqayyoo beekuudha. Waaqayyoo mataa isaa beekuudha. Waaqayyoon kun maal akka ta'e gaafa waaqayyoon kun maal akka ta'e beekni amala isaa achumaan barra. Waan inni jaallatu achumaan barra. Waan inni itti gammadu achumaan barra. Waan inni jibbus immoo achumaan barra. Yesuus bara baraan jiraataadha. Maqaa waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Yoo akkas ta'e Kiristoos nu fayyisa. Dhugaadha nu fayyisa gara keenyatti hin deebi'a. Biyya keenyatti hin deebi'a. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 1:16 gubbaatti maal jedha? Dhiqadhaaf qulleessaa jedha. Dhiqadhaati maal godhaaf qulleessaa? Yoo fayyuu barbaadan, yoo hooluu barbaadan, dheekkamsi waaqayyoo akkasirraa ka'u yoo barbaadan maal godha? Dhiqadhaaf qulleessaa jedha. Nutis immoo akkasuma dhiqannee jireenya keenya qulleessuu qabna. Xurii keessa dhaabannee injinii waa waaqayyoon dhageessifnu yoo nutti fakkaatuuf goyyomsuu keenya yeroo keenyatti qumaara taphachuu keenya yeroo wirdii ta'e kana jechuudha. Waan nu fayyadnetti dadhabuu keenya. Cubbuuma keenya keessa dhaabannee xuriidhuma cubbuu sadhaqnee laaqnee bukeessine sana keessa dhaabannee gara waaqayyootti iyyina yoo ta'e isa kadhachaa jirra yoo ta'e isa barbaadachaa jirra yoo ta'e isa tajaajilaa jirra yoo ta'e waaqayyoon isin dhageessifannu gatiis waaqayyoo irraa hin qabnu dadhabbiin keenya zeeroodhaan baay'ata miindaan nuti waaqayyoo irraa eeggannu sin jiru siriidhaaf firdii ofirratti baay'ifnu. Maaliifii akka waamuu hin qabnetti waamne waan ta'eef iddoo dhaabannee waamuu hin qabne dhaabannee waaqayyoo waamne waan ta'eef cubbuu keessa dhaabannee waaqayyoo waamne waaqayyoo nageessuu hin dandeenyu. Cubbamaan jibbu waaqayyo isa kana nuti immoo cubbuu sana keessaa baanee miicannee jireenya keenya qulleessinee miicannee qullaa'achaan uffata keenya miicachuu miti uffata keenya amma guyyaa guyyaatti miicachaa oolla waaqayyo ulfina guddaa argatu irra gubbaan keenya xurii miti irra gubbaan keenya qulqulluudha baay'ee bareedaadha keessa keenyatu xuriidha keessa namummaa keenyaatu maayikirooskooppii waaqayyootiin gaafa ilaallamu baay'ee xuriidha baay'ee mancaadha keessi keenya mancaadha odoo keessi kee walii keenyaa kan mul'atu ta'e silaa borumti nuti deebinee nagaa waliin gaafan wanti keessa keenya jiru wanta hamaadha waliin isaa waan hin beekamne wanta wal makaa wayii wanta jaallaluu namatti hin tolle wanta baay'ee agartuu jedhama surur nama jedhutu keessa keenya guutee jira hin tajaajilla malee keessi keenya qullaa miti fuula waaqayyoo deddeebina malee keessi keenya qullaa miti sagalee waaqayyoo dubbanna malee keessi keenya qullaa miti waaqayyoon beekna waaqayyoon jaallanna jenna malee keessi keenya qullaa miti isa kanaaf immoo nuti waaqayyoo kana arguudhaafi isa wajjin walitti araaramuudhaafi tokkummaa waaqayyo wajjin qabnu isa kaleessa karaa cubbuutiin gargar cabe sana deebisnee ijaaruun maal gochuu qabna jireenya keenya qulleessuu qabna jireenya keenya qulleessuu achaan maachaadha wanta hamaa kaleessa hojjenne sana dhiisuudha hiika biraan qabu ganaa laga buunee miiccachuu miti yookiis immoo ganaa deebinee cubbamuu miti isuma hamaa ta'e sana dhiisuudha keessa keenya baasuudhaan minaa fi xuraa'ummaa salphina waaqayyoof hin taane isa waaqayyo gooftaan nu keessatti ilaalee jibbe cubbuu isa fuula qulqulluu nu keessa ari'ate sana jireenya keenya keessa dhangalaasuudha summii isa nuufis hin taane isa waaqayyoofis hin taane isa guyyaa boru biddatti nu geessu isa guyyaa boru firdii bara baraatti nu geessu sana of keessa dhangalaasuudha waan hin godhu wanti waaqayyoo hin jaallanne waan hin godhu waan hin fayyadu odoo nu fayyade waaqayyoo hin jibbu ture isa kanaafi dhiqannee jireenya keenya qulleessuu qabna. Hojii keenya isa hamaa ta'e fuula waaqayyoo sanatti fuula waaqa dura balleessuu qabna kana jechuuni gaafa nuti hamaa isa kaleessa jedhu sana hojjechuu dhiifne waaqayyo gooftaan immoo nuun isa achumaan cubbuun keenya fuula waaqayyo duraa bada yoo akkas ta'uu baate garuu cubbuun ma keessa teenya araara kadhanna yoo ta'e cubbuun hojjechaa araara immoo kadhanna yoo ta'e araara arganna odoo hin taane cubbuu keenyatu nu baay'achaa nu guddachaa deema cubbuun immoo guddatee booda isaa maal dhalaa du'a dhala cubbuun du'a dhalan jedhu sagalee waaqayyooti cubbuun du'a dhala kan jedhu sagalee waaqayyooti cubbuun ma keessa dhaabannee gara waaqayyootti iyyina yoo ta'e cubbuun keenya guddatee booda du'a nutti dhalaa jechuudha. Jireenya lafarraas jireenya isa waaqarraas dhabuu keenya gaafa sana. Isa kanaafi cubbuun keenya fuula waaqayyoo dura akka baduufi nuti cubbuu sana dhiisuu qabna walumaa galatti. Wantuma waaqayyo gooftaan hin jaallanne jibbuu qabna. Waanuma waaqayyo gooftaan irraa goraa jedhee irraa goruu qabna. Waanuma waaqayyo gooftaan itti waliin galiina jedhee itti walii galuu hin qabnu. Qooda hamaa gochuu shaakallee qooda hamminatti guddanne qooda hamminattis wal guddifne qooda hamaa keessa walitti guddifne qooda jireenya walii keenya keessa hundee hamaa dhaabne qooda waldaa kiristaanaa keessatti hamaa guddifne qooda jireenya keenya keessatti hamaa guddifne hamaa sana qeexaanee balleessine gaarummaa guddisuu qabna. Gaarummaa gochuu baruu qabna. Waaqayyo gooftaa warra gaarummaa godhanitti gammada waan ta'eef. Hamaa gochaarra waaqayyoon gammachiifna yoo jenne of goyyomsuudhaan kun. Namni hamaa gochaarra waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u. Waaqayyoon garaacibsuu hin danda'u. Warra hamaa godhanitti waaqayyo gooftaan nyaaratti guura. Hin jaallatu waaqayyo nama hamaa godhu. Waaqayyo nu jaallata okay. Namummaa keenyaaf nu jaallata. Cubbuu keenyaaf garuu nu jibba. Hamaa hojjechuu keenyaaf garuu nu jibba. Inni qajeelaa fi qulqulluu waan ta'eef qulqullootaa fi qajeelotatti gammada. Isa kanaafi wanta gaarii hojjechuu shaakalla. Wanta gaarii babal'isuu shaakalla joo.
gaarummaa keessa wal keenya sammuu walii keessa gaarummaa wal keenya qoodi summii wal keessa wal keenya qoodi yaada waaqayyoo keessa wal baasu wal harkifnu qoodi mana waaqayyoo keessa wal dhiibnu gaarummaa gochuu barra gaafa gaarummaa gochuu barre karaa biraati waaqayyoon baruu keenya karaa biraati waaqayyo wajji walitti araaramuu keenya isa nu fayyadne kaleessa isa nu miidhe isa hamaa sana dhiisne isa gaarii gochuutti deebina hamaa hojjenne argineerra hamaa hojjechuun bu'aan isaa maal akka ta'e hojjenne argineerra hundi keenya iyyuu hojjenne gatii hojii hamaa keenya ammoo nyaachaa jirra sirriitti shakashakne nyaachaa irra gooftaan ulfina argatu waan namni facaasee akka biqilu kaa sagalee waaqayyoo dubbata waan ta'eef waan nuti facaafne nu biqilee wanti hardii keenya irratti biqilee summii ta'ee nu fixaa jiru kun amma waan nuti facaafnedha waaqayyootu samiirraa gad nu facaase miti yookiis immoo seexanan nu facaase miti ofuma keenya waan facaafnetu summii ta'ee jireenya keenya fixaa jira har'as immoo ittuma fufnee sanyii hamaa sana facaafne yoo ta'e eessatti immoo fayyinare maaliin immoo fayyinare yoo garuu wanta hamaa hojjechuu isa kaleessa hamaa hojjennee nu miidhe sanarraa gorree wanta gaarii hojjechuu yoo barre walii keenyaaf gaarii yaaduu keessa keenya gaarummaadhaan guutuu sammuu keenya gaarummaadhaan guutuu firdii qajeelaa duuka bu'uu wanta hamaa hordofuu dhiisuu jalinatti walii galuu dhiisuu hamminatti walii galuu dhiisuu xuraa'ummaatti walii galuu dhiisuu haxxummaatti walii galuu dhiisuu qocollootti walii galuu dhiisuu gaafa kana waaqayyo gooftaan gara keenyatti deebi'a jireenya keenya sin fayyisaa cubbuu keenya nurraa miicca cabbii caala nu addeessa waaqayyo kanan godha nutu wanta gochuu qabnu gochuu dadhabe malee waaqayyo nu fayyisuu hin dadhabne waaqayyo nu fayyisuu hin dadhabne yookiis immoo gooftaan furmaata hin dhabne jireenya keenyaaf biyya keenyaaf garuu nutu fayyuu dadhabe nutu deebuu dadhabe cubbuuma keessaa ba'uu dadhabne raaree cubbuu keessaa ba'uu dadhabne yoo nu harkisan ol ba'uudin oduu waaqayyo gooftaan waamu jiraadin sagalee isaa dhageenye gara isaatti deebuu dadhabne maagneettiin cubbuu ofumatti nu qabe gadi nu dhiisuu dide nutis immoo harkaa ba'uu dadhabne harka kennine cubbuudha hin jilbeeffanne cubbuudha hin jilbeeffanne hammina qoodee waaqayyoo jilbeeffachuu qoodee waaqayyoo wajjin walii galuu cubbuu wajjin walii gal biyya lafaa wajjin walii gal hammina wajjin walii gal hamii wajjin walii gal xuraa'ummaa wajjin walii gal ejjuma wajjin walii gal inni kun immoo fuula waaqayyootti baay'atee akka waaqayyo gooftaan nutti dheekkamuu fi sababa ta'e har'as immoo yoo cubbuun mageenya isa kaleessaa hojii mageenya isa kaleessaatti fufne haraara immoo isa kam argannare isa kamiif immoo haraara argan isa kanaafi wanta gaarii gochuu barraa koottaa gaarummaa wal barsiifna karaa gaarii wal qabsiifna yaada keenya gara waaqayyootti deeffannee yaada walii keenya immoo gara waaqayyootti deebisna dursinee ofii keenyaa fayyifnee warra kaan immoo fayyifna Yesuus bara baraan jiraataadha warra nama miidhanii ifadhaati qajeelchaa jedha warra nama miidhan ifadhaati qajeelchaa qooda wajjin nama miidhu sagalee waaqayyoo jedha nama miidhu tokko yoo argine afaan isaatiin haa ta'u hojii isaatiin haa ta'u yaada isaatiin haa ta'u ilaalcha isaatiin haa ta'u nama miidhu tokko yoo argine ifannee gara qajeelaatti isa deebisuu qabna odoonni baduu isa laallee gara badii sanatti odoonni deemuu jajjabeessuu hin qabnu nama karaa badinsaarra jiru tokko badinsaa keessa jajjabeessuu hin qabnu tajaajiltoonni keessattuu isa kan tajaajiltoonni nama karaa badinsaarra jiru tokko nama hamaa hojjetu tokko nama hamaa dubbatu tokko nama jireenya isaa fuula waaqayyoo sirrii hin taane tokko odoo beeknu qajeelchuu dhiisuu hin qabnu waaqayyo nu gaafata itti himnee yoo sun deebuu baate firdiin kan abbaati garuu nama hamaa hojjetu tokko arginee ofii keenya cal jennee yoo dhiifne hamaa isa sana dhiisee gara daandii qajeelatti akka deebuuf yoo jajjabeessuu baanne waaqayyo gooftaan guyyaa boru lubbuu nama sanaa nurraa barbaada maaliif itti jajjabeessine kaa cubbuutti qooda ifannee qajeelchuu qooda gara karaa gaariitti isa deebisu qooda gara karaa qajeelaatti isa deebisu cubbuu doon hojjetu yakka doon hojjetu karaa hamaa doon deemu arginee dhiifne isa kanatti immoo waaqayyoon gammadu ifannee deebisuu keenyatti gammada ifannee wal deebisuu keenyatti gammada har'a ifannee wal deebifne yoo salphaadhama guyyaa boruu har'a ifannee wal hin deebisnu ta'e guyyaa boruu ifatanii wal deebisuun hin jiru gaabbanii deebuun hin jiru guyyaa boruu yoo biiftuun har'a doo biiftuun jirtu wal ifannee walitti dheekkamnee sagalee waaqayyoo giddu galeessa godhanne yoo wal deebisne inni kuni carraa guddaadha waaqayyo sammuu namaa bane namni ogeessi ifaatan jibboodha sagalee waaqayyoo kan ifaata jibbu nama gowwaadha nama jireenya isaa olfachuu hin dandeenye isa kanaafi ifannee wal deebisuun keenya gaariidha waaqayyo immoo isa kanatti gammada har'a wal sodaannee yookiis immoo maallaan jettiidhaaf cubbuu keessatti yoo wal dhiifne guyyaa boruu lubbuun sun gara badinsaatti deema yookiis immoo gara badinsaatti deemti waan ta'eef waaqayyo gooftaan immoo nu gaafata wanta gochuu qabne dhiifne waan ta'eef
ijoollee abbaan irra hin jirreef faradaa jedha. Fardi isaan hin jallisinaati. Akkasumas immoo haadha hiyyeessaaf falmaa jedha. Waaqayyo gooftaan warra akkasiitti gammada. Warri ijoollee haadhaaf abbaan irra hin jirreef faradanii warra dhugaa jaallatan, warra hiyyeessaaf dhaabbatan, warra akkasiitti gammada Waaqayyo. Warra haadha hiyyeessaatiif falman, warra dhugaadha hiyyeessaan hin jallifne, warra haadha hiyyeessaatiif ho'an, beela shilaalanii warra ho'an, dheebuu shilaalanii warra ho'an, warra lukatti qatanii hin darbine. Warra maal dhibdi jedhanii dhiisanii bira hin darbine warra akkasiitti gammada Waaqayyo. Isa kanaafi wanta Waaqayyo gooftaan nurraa barbaadu kana yoo raawwanne Waaqayyo gooftaan nutti deebi'ee nu fayyisuun salphaadha. Nu fayyisuuf Waaqayyo yeroo ittiin fudhatu amma barri miidhama keenyaa dheeraadha miti amma nuti baay'ee miidhamneerra baay'ee caccabneerra saba sirraa caabii mammadoofneerra nuti dhanni keenya iddoo fayyaan tokko hin jiru. Waaqayyo garuu nu fayyisuu fi daqiiqaatti fudhatu. Amma libsuu jaatti jireenya keenya biyya keenya saba keenya waldaa kiristiyaanaa fayyisuu hin danda'a Waaqayyo. Garuu ni dursuu ofii keenya nuti fayyuudha. Hamaa keessaa ba'uudha. Yaada garaa keenyaa dhugaadhaan geeddirachuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru.